subscribe, share, like, and comment. Thank you for watching. Kenna Jalala. jalqaba guutamanii ija jabaatanii sokkuun abdii Kiristoos isaaniif kennee isaanirraa adda ba'e iddoo isaan itti fudhatan, iddootti waldaan kiristaanaa hundoofte, iddootti amantoonni humna godhatan, iddootti abdiin amantoonni qaban dhugaa ta'uusaa, Kiristoos du'ee ka'ee waaqarra deemee mirga abbaa ga'uusaa, achi ga'uusaa maaliin delivered yookiin immoo waan tokko amma tekstii tokko yookiin waan tokko yoo namaaf ergitanii deliveriin jira. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko manuma ta'anii waan baay'ee ajajatu, piizaa, bargarii yoo barbaadan deliveriin isaanii godhamee mana gahaa fi waan barbaadan miti. Kiristoos waaqarra gahee abbaa bira gahee ulfinaan gahuusaa maaliin baranii beektu? Gaheera Phexros isaanii galeera jedhee bilbila miti Yesuus Kiristoos. Yohaannis galeera, mana abbaa koo gaheera, karaatti urjii keessatti homtuu nan qabanne ani achi gaheera jedhee bilbila miti obboloota ko. Bilbilli guddaan Kiristoos ulfinaan ga'uusaa, gilooriirraa gara gilooriitti darbuusaa, mirga abbaa ta'uusaa mirkaneessituun qabsiiftuun nuyi qabnu kiristaanonni booru akka inni gara biyya sanaatti nu fudhatu, booru akka nuyi duraa kaanu kan nu taasise maalidha? Hamma hafuura qulqulluun dhufutti, hamma hafuura qulqulluu isin ergutti mandara kana keessaa, Yerusaalem keessaa hin bayinaa jedhee itti himeera. Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee guyyaa 40 booddee yeroo fudhatamu, gaafuma inni fudhatamee kaasanii kadhannaa galanii ture. Namoonni 120 ol ta'an, Maariyaam haadha Yesuus fa'aa, Maariyaam Magdalaawit ishee Magdalaa fa'aa, Maariyaam haadha manaa Kuuzaa fa'aa, haadha manaa Suuzaanaa kan jedhamtu fa'aa baay'eedha. Kan maqaan isaanii hin dhaabne baay'eedha. Barattoota 12 wajjiniin jechuudha. Barattoota 12 otoo hin ta'in barattoota 11 ergisiiti kan tokko bakka bu'ee jechuudha. Isaan wajjiniin ta'anii Phexros fa'aa, Yohaannis fa'aa, Andriyaas fa'aa, Yaaqoob fa'aa waan jiran hundumtuu Leewiin fa'aa walitti qabamanii yeroo kadhatanitti kadhannaa isaanii gaafa guyyaa 10ffaa Yesuus galeera jechuusaa yookiin immoo isa itti dubbachaa ture hundumtuu dhugaa akka inni ta'e, inni mootii biyya waaqarraa akka ta'e akkuma dubbate, akkuma jedhe amanamaa ta'uusaa, akkuma isaan abdachiisetti, akkuma hafuura qulqulluu isinii erga jedhe, hafuura qulqulluu ergeefi miti. Yesuus Kiristoos akkuma nan dhufa isiniin jedhe, akkuma nan dhufa nuun jedhe deebi'een dhufa obboloota ko. Waan nuyi kanarraa barannu akkuma hamma hafuura qulqulluu fudhattanitti mandara kana keessaa hin bayinaa. Nan deema hafuura qulqulluun isinii erga jenne, hafuurri qulqulluun bakka deebisee nu yaadachuusaa, deebi'ee dhufuusaa kan mul'isudha. Hin bilbile gaa Waaqayyo. Yesuus Kiristoos gara lafaatti deebi'ee ulfinaan ga'uusaa. Hamma gaafasitti adeema jechaan jira miti. Hamma guyyaa 10tti achi hin geenye jechaan jira miti. Akka isiniif galuufan meetafooriitiin isinitti hima obboloota koo malee hamma guyyaa 10tti Yesuus hin galle jechuu koo miti. Libsuu ijaattidha kan inni ulfina abbaa isaa keessatti argamu Waaqa waan ta'eef. Phexros fa'aa galeera isinis ulfinaan galaa, ulfinaan bahaa mandara kana keessaa jechuusaa hafuura kana ergee jechuudha. Kanaafi macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessatti jalqabni kiristaanummaa har'a ga'uun kiristaanaa, darbee har'a ga'uun kiristaanaa lafarratti bu'aa hafuura qulqulluuti waan ta'eef si'a 93 ol yoo ibsame hin xinnaatu, hin baay'atu jechuudha. Si'a haga kanaa waa'een hafuura qulqulluu kakuu haaraa keessatti macaafota 27 keessatti caqasameera jechuudha. Maaliifi saaqinsi kakuu haaraa, saaqinsi waldaa kiristaanaa, saaqinsi kiristaanotaa, humna godhachuun kiristaanotaa, waan Kiristoos isaanitti dubbate hubachuun kiristaanotaa kan inni eegale hafuura kanarraati waan ta'eef.
waan addanatti isin hubachuu qabdan tokkoon isinitti himaa. Hubachiisa tokko isinitti himaa. Inni maalidhaa? Kakuu moofaa keessatti maaliif hafuurri qulqulluun kun hin mul'anne? Maaliif irra deddeebi'ee hin himamne yoo jettanii? Waa'een tiriinitii yookiin immoo waa'een sadan tokkummaa Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti akka kanaatti yoo saba kanatti beeksifame, sabni kun waaqa tolfamaa warra waaqeffatan gidduudha kan isaan jiraachaa turan. Sabni Israa'el yeroo jalqabuyyuu waamamumti Abrahaam saba warra Sheebaa keessaa akka ta'e yookiin immoo biyya kaallotaa keessaa Abrahaam akka inni waamame, jarri kun immoo suusii urjii waaqeffachuu akka isaan qaban yeroo darbee isin barsiiseen ture. Achuma amma dhufaatii waamamumti saba kanaayyuu maatii waaqa tolfamaa waaqeffatan keessaa waan ta'eef yeroo deemanii biyya Kana'aan keessa jiraatanis jarri kun waaqa tolfamaa waaqeffachuutii warra machaa'anidha. Achi deebi'anii gara Gibxiitti yeroo gadi bu'anis warri Gibxii maayitooloojii garaagaraa qabu, ayidoolaatooriidha. Baay'ee waaqa tolfamaa kanatti sagadu, waan qiriixanii qaban qabu, urjiitti, aduutti, Juupitaritti warra sagadanidha isaanii. Yeroo ol deebi'anis mootonni isaan keessa qaxxaamuranii darban hundumtuu waaqa tolfamaa waaqeffatu waan ta'eef barumsi waa'ee hafuura qulqulluu, waa'ee ilma Waaqayyoo isa dhufuu adda addatti qoodu sadii fakkeessu kun otoo isaanitti barsiifame, giruupiin tokko yookiin immoo warri Beniyaamidha of jedhan yookiin nuyi warra Leewwiiti warra of jedhan qofaatti ba'anii hafuura qulqulluuf sagadu, warri kaan qofaatti ba'anii ilma Waaqayyoof sagadu, warri kaan Waaqayyo tokkichaaf sagadu, pooliteezimii ta'uu jechuudha. Yookiin immoo waaqa tokkicha dhiisanii waaqota garaagaraaf sagaduutti adda adda qoodamu. Sabni Israa'el keessa sensitiividha. Waama tokko argate jennaan kutateeti baha. Yaa Israa'el gara godoo keetti galiitii ansiif galiif sagadii wal jedhu. Maal jedhanii nama tokkotu sagantaa maatii irratti galateeffadhu jedhanii yeroo jedhanii waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu kun waliin ishee isaa hin galle natti fakkaata. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu ani walii keessan hin beeku, walumatti galanni isiniif haa ta'u jedhee taa'ee jedhan. Golfisiisee baay'een golfe gaafa kana dhaga'e. Ani walii keessanis hin beeku, walumatti galanni isiniif haa ta'u jedheetu nama gurguddaa sadii wambarii teessuma qabatee, barcuma qabatee, ulfina qabatee, wayyaa uffatee taa'u wayii godhe. Nama hammeenya taa'u beektu, nama du'a gahii taa'u, maatiin lama sadii isaa ta'anii wal bira gum jedhanii tatta'an beektu. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu akkasittiin imeejii akkasii qabaachuuf hin qabnu. Waan walirraa adda babba'ee mootummaa Waaqayyoo keessa inni tokko mana isa tokkotti, inni tokko isa tokkotti, inni isa tokko isa tokkotti galu miti. Akkas miti. Egaa sababitti hafuurri qulqulluun irra caalaa kakuu moofaa keessatti hin ibsamnee fi hafuuruma Waaqayyoo jedhama. Waaqayyoos hafuuruma koo jedha malee hafuurri qulqulluun waaqa sadan tokko keessaa uumama irratti illee kan hirmaate sadan tokkummaa Waaqayyoo keessaa tokko akka inni ta'e adda baasamee kan inni hin ibsamnee fi saba kanatu qofaatti sagaduutti ka'a. Ammumallee jiru. Giruupiin Jiisas Oonelii jiru yookiin immoo Yesuus qofa. Yesuus abbaadhas, ilmadhas, hafuura qulqulluudhas. Tokkichuma qofaama isaati. An biraan jiru waaqni isa malees inni qofaamatti adda ba'ee Yesuusin malee an biraan beeknu kan jedhani. Gareen tokko immoo kan warri ergamoota warra jedhaman immoo yookiin immoo warri hawaariyaa warra jedhaman immoo hafuura qulqulluu qofaa kan waaqeffatan jiru har'allee. Gareen tokko immoo waaqa tokkicha qofaa kan waaqeffatan jiru. Dooktiriiniiwwan garaagaraatu jira. Kana dooktriin of gaadii keessatti illee gara fuulduraatti ni ilaalla. Waaqayyo nu gargaara. Garuu wanti isin hubachuu qabdani sababa kanaafidha Waaqayyo kan inni sabni kunis araarri Waaqayyoo addunyaa kanaaf hin buune, namniif Waaqayyo hin araaramne, gatiin cubbuu ilmoo namaa hin kaffalamne, nama keessa hafuurri qulqulluun hin jiraanne, beekumsa guddaa argachuu, hubannaa bal'aa argachuu hin danda'u.
dhiisaa waa'ee ka warra kakuu moofaa warri kakuu haaraayyuu hafuura qulqulluun otoo isaan keessa jiru beekumsa bal'aa waa'ee waaqa sadan tokkummaa argachuu hin dandeenye waan ta'eef jarri sun otoo waa'ee kanaa bal'inaan isaanitti haasa'ameera ta'e akka isaan mataatii caban akka isaan waldaawwan Israa'el adda qoodani wal naman gaafachiisu waan ta'eef macaafa qulqulluu keessatti yaada kennitoonni macaafa qulqulluu yookiin immoo warri dhimma kanaa irratti hojjetan sababni si'a sadii qofaa hafuura qulqulluun macaafa qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessatti himamee fi sabni kun akka waaqa kana gargar hiree hin waaqeffanneefidha. Waaqayyo kanaafidha jedhaniitidha kan isaan himanii yaadichi amansiisaadhas. Yaadichi amansiisaadha. Egaa hafuurri qulqulluun hafuura adda baheedha. Hafuura qulqulluudha. Homaanuu makaa kan hin qabne jechuudha. Qulqulluu jechuun ofuma isaa qulqulluu homtuu kan itti hin makamne makaa kan hin qabne han eenyuyyuu kan hin taane han ofiisaa kan of danda'e qulqulluudha jechuudha. Hafuurri qulqulluun hafuura ergamoota irraa kan addaan ba'edha. Even hafuurri ergamoonni ittiin gaggeeffamaniif hafuurri qulqulluun tokko miti. Hafuurri qulqulluun waaqadha. Hafuura ergamootaa miti. Hafuurri qulqulluun hafuura namaa miti. Namni hafuura mataasaa qaba. Hafuurri qulqulluun kan biraadha. Ergamoonni hafuura ittiin gaggeeffaman qabu. Hafuurri sun kan biraadha. Kanaafi hafuurri qulqulluun hafuura addaan ba'e hafuura waaqayyooti. Waaqadha jechuudha. Hafuura waaqayyooti yeroo jennu isa waaqayyoo hafuura baafatu jechuu miti obboloota ko. Hafuura waaqayyoo jechuun hafuura waaqayyo ta'e jechuudha. Hafuura waaqaa. Hafuura waaqadha jechuudha. Isiniif galeera jedhee yaada. Egaa jecha hafuura jedhu kun qaama sadaffaa waaqayyooti. Personaalitiin isaa waa sadaffaa qaama waaqayyooti jechuudha. Kan akkamittiin isinitti hime namni tokko foon, lubbuu fi hafuura irraati kan inni hojjetame. Jireenya keenya keessatti hafuurri, foon, lubbuu qabna. Hojii waliin hojjetan qabu, hojii garaa garaa qabu. Garuu ani nama tokko ta'ee dhaabbachuuf fooniif lubbuutiin qofaa nama tokko jedhamuu hin danda'u. Qaama hafuuraa nan qaba. Hafuurri koo du'aa ta'uu danda'a, lammaffaa kan dhalate ta'uu danda'a. Isa kana sirriitti sammuu haaromsuu keessatti illee isin barsiiseera. Haa ta'uyyuu malee namni tokko nama guutuudha kan jedhamu hafuura, foon, lubbuu qaba. Tiraayikootomii yeroo baranne yaadadhaa. Barnoota waa'ee tiraayikootomii. Daayikootomiif tiraayikootomii yeroo baranne yaadadhaa. Ani nama guutuu kanan jedhamu akkuma macaafni qulqulluun tokkoffaa Tasaloniqee 5:23 irratti jedhu hafuura, foon, lubbuu keessan nagaatti haa eegu akkuma jedhu ani namni guutuun tokko nama hafuura, fooniin, lubbuutiin jirudha. Akkasumadha. Subscribe. Share. like, And Comment. Thank you for watching. Kenna Jalala.